Lukku miliyoona 17 dhibbantaa 71 akkasumas booyyee 20 horsiisuun danda'ameera. Booyyee hoo maaliif horsiiftan obboleessoo? Qaala'insa gatii bu'aa beeladaa irratti mul'atu akka tasgabbaa'uuf gumaacha olaanaa kan qabaatuu fi wabii nyaataa jiraattota magaalaa mirkaneessuu irratti shoora olaanaa kan qabu waan ta'eef hojiin kun xiyyeeffannoo olaanaadhaan cimee kan itti fufu ta'a. Silaa booyyee akkam horsiisaa jirtan? Booyyee xixiqqoo fi booyyee gurguddoo hin jingaan. Misooma daandii sosochii hawaasa dinagdee taasifamu keessatti shoora olaanaa gumaachaa jiruun asfaaltii arbaqatteedha machaara. Daandii asfaaltii laqamtee buree. Daandii asfaaltii Tullubooloo Buusaa Gincii. Laga dhidheessaa gama riqichi tokko diiciteetii waggaa 2 fixeera. Beddelleen amma lagichaatti deemu walharkaa fuudhama. Rakkoon biyyaa lakkaawameen dhumu hodduudha rakkoo biyyaallee lakkaawanii jiranii furmaaniin godhamaa yaadaa ammaas rakkoon jirtu maashaa Allah. Akka amma gursuunfaatti ifi maas hombolchafaatti ifi ejersa gooroofaatti ilaa bombaasitti asfaaltii takkaatu nuu ballamame. Kabajamaa fayyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee hojii fi seenaa Oromoo qajeelchanii fi misooma aadaa irratti xiyyeeffachuu hojii hojjetamaa tureen bara kana dhaloota eenyummaa fi aadaa isaatti boonee sirna dimokiraasii fi ijaarsa biyyaa keessatti dammaqinaan hirmaattuu uumuuf xiyyeeffannoon addaa kennamee hojii hojjetamaa jiruun seenessa dogoggoraa jiran sirreessuun seenessa waloo tokkummaa fi waliin jireenya saboota sablammoota uummattoota biyya keenyaa cimsan irratti xiyyeeffachuun afaan seenaa aadaa fi aartii Oromoo irratti mata dureewwan qorannoo 62 ta'an irratti qorannoon bal'inaan gaggeeffamaa jira. Seenessa waloo seenessa qeenxee dubbii fi qaaduu taasifamaa galabaa isanii. Diinni waan inni yaalle hin jiraatu. Kanaafuu hiree kana tikfachuun aarsaa cimaa nu gaafata. Aarsaa abbootiin keenya akaakilee fi abaabileen keenya kaffalee olitti dhaloonni ammaa kun dhaloonni dhufu kun aarsaa cimaa kaffalu isa gaafata. Aarsaa akkamii? Aarsaa qabsoo fedhii walootiif dhaabbachuuti. Amma Oromoo kan asifachi darbachaa jiru tokko qabsoo walootiif miti namni deemaa jiru. Dhimma dhuunfaa dhimma gareetu bitaaf mirga isa harkisa. Dhimma dhuunfaa dhimma walootu bitaaf mirga isa harkisa. Asirratti qaceelloo daddabaafadhaa waan inni jechuu barbaade. Seenessa qeenxee fi seenessa waloo dubbisaniif deema malee waan biraatii miti. Seenessa qeenxee akka aanoleetii fi akka calanqoo kan Oromoon qophatti qabdu kana dhiisadhaati. Kan waloodhaa akka milliksan fa'aa itti deebi'aadhaa jechuu barbaadeetti. Isiniin galtuu beektaa isin hanga isiniin gara galtuu. Qaceelloo dhaggeeffadhaame. Aadaan siyaasaa keenya bilchaata waan hin taaneef waliif dhiisuun hin jiru. Walitti dhiisuunis hin jiru. Walirratti deemu malee. Hawaasni akkasii immoo mul'ata waloo qabaatee karaa dheeraa deemuu hin danda'u. Mul'anni garree tokko mul'anni murna tokko amma murna sanaa deemti waan ta'eef. Mul'ata walooti karaa fagoo deemuu kan danda'u. Kanaaf aarsaa dhimma dhuunfaa dhimma garee ofii dhiisanii dhimma waloo dhimma oromummaatiif utumamanii dhaabbachuu gaafata. Seenessa waloodhaa akka biyyatti qabnu qabni liqsan leelisaati. Seenessa qeenxee san dhiisaa jechuudhaan gaafa nutti gad dhuftan siidaa diiguudhaaf haala irratti hojjetaa jirtan saniin haala kamiin dhaabbatamee natti himi Shimallis saboo Shimallis kun nagooma qabaafi. Kanarratti aadaan siyaasa keenya kallattii maraan cimee sirnoomutu irra jiraata. Sirnoomutu irra jiraata. Obbo Shimallis Abdiisaa qabsoo yoom dhaabbatamee nutti himi? Qabsoon kan dhaabbatu gaafa waan lama guunnedha. Lamaan. Tokkoffaa gaafa namni tokko gabrummaa fudhatee gabrummaa faana waan gabrummaan itti fidde sana fudhatee jiraachuudhaaf murteeffatee achi jalatti jiraachuudhaaf immoo amala siyaasa sirreeffatee gaafa jiraatedha. Amala siyaasa sirreeffateeti. Lammaffaa gaafa namni jiraachuu dhiise qabsoon kan dhaabbatu. Namni haga lafa kanarra jiraatetti sadarkaan qabsoosaa kaayyoon qabsoosaa garaagarummaa qabaachuu danda'a. Biyya keessattis haa ta'u biyya alaatti sadarkaa adda addaatti uummata badhaadhees haa ta'u uummata hiyyummaa keessa jirus haa ta'u uummata giddugaleessaan jireenya adda addaarra jirus haa ta'u qabsaa jiraata. Sadarkaa nama dhuunfaatti ta'uu danda'a, sadarkaa hawaasaatti ta'uu danda'a. Sadarkaa saba tokkotti ta'uu danda'a, sadarkaa biyyaatti ta'uu danda'a. Dhalli namaa qabsoo keessa jiraata. Kun adeemsa dhala namaati. Adeemsi uummata Oromoos qabsoon uummata Oromoos adeemsa dhala namaati adda miti jechaadha. Qabsoon kun qabsoo gosa hundaati.
dinagdee irratti qabsoo gaggeessaa jiru mirga siyaasaa argachuudhaaf gama hundaan sirna cimaa qabaachuudhaaf qabsoo gaggeessaa jiru addunyaa irratti gama hundaan dorgomaa ta'uudhaaf qabsoo gaggeessaa jiru biyya keenya sirna cimaa qabaattee akka kallattii hundaan waa hundi lafa qabatee deemuudhaaf qabsoon gochaa jirru hundumtuu walitti da'amee ummata keenya akka ummataatti Itoophiyaa keessatti akka saba tokkootti akka inni jiraachuu danda'u. Isaaf immoo mootummaan inni ijaarratee jiru kun mootummaan naannoo Oromiyaa geessaa qixaan bahee kana keessatti abbummaadhaan fedhii sana milkeessuu akka danda'uuf kan barbaachisudha jecha. Qabsoo diinagdee isin jettan kana ilaalchisee akka mootummaa naannoo Oromiyaatti mee wanta gootan jaajan dabran kana nutti himaa. Akkuma kabajamtoonni miseensota caffee fi uummatni naannoo keenyaa hubatu turetti milkaa'inni raawwii ji'oottan 6 darban keessatti galmeessisne rakkoo namtolchee fi nageenyaa mul'achaa ture keessattidha. Dhugaa keessanii obbo Shimallis lollee halkanii guyyaa diidu jira kana keessatti waan galmeessitan wamatee yaa ta'u asimaame maal fa'a horsiisaa turtan maal fa'a oomishaa turtan. Inisheetivii qamadii jallisii looreeta nagaa addunyaa muummee ministeera keenya Dr. Abiy Ahmed bocamee waggoottan darban hojiitti hiikamuun bu'aa olaanaan fidameen faa'oodhaan akka addunyaatti badhaafamanii jiru. Carraa kanaanis baga gammaddan baga wajjin hin gammanne isin jechuun barbaada. Bara kana xaa'oo uumamaaf xiyyeeffannaan kennamee hojii hojjetamaa jiruun ji'oottan 6 darban keessa kompoostiin idilee meetir kiubii miiliyoona 130 kompoostii irraa immoo kumtaala miiliyoona 1.3 qophaa'uu kan danda'e yommuu ta'u rakkoo dhangaggaa'ummaa biyyee bal'achaa jiru hir'isuuf nooraa kumtaala 800 oomishuun danda'amee jira. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee misooma beeladaa dinagdee naannoo keenyaa keessatti gahee olaanaa akka qabu hubachuudhaan ji'oottan 6 darbe keessatti saawwi miiliyoona 1.2 tajaajila mala namaan diqaalomsuun kan kennameef yommuu ta'u jabbileen sanyii fooyya'aa 212 ta'an dhalachuu danda'aniiru. Yoo birootiin cuucii lukkuu guyyaa tokkoo miiliyoona 22 fi lukkuu diqaalaa sookee killee miiliyoona 19 ji'oottan 6 darban kana keessa raabsuun kan danda'ame yommuu ta'u gaagura ammayyaa 462 kan raabsamee fi waliigalaan damma toonii 54 oomishuun qonnaan bulaa fi bulaan galii dabalataa argatanii jiruuf jireenya isaanii akka fooyyeffataniif gumaacha olaanaa kan buusaa jirudha. Hojii mirkaneessa qabiyyee lafaa ilaalchisee ji'oottan 6 darban keessa kaadaastara baadiyyaa lafa hektaara 325 dhibbantaa 61 safaramee waraqaa ragaa 642 dhibbantaan 73 kan kenname yommuu ta'u qaama kaadaastara magaalattiin cittuun lafa hektaara 151 irratti qiyyaasi raawwachuu cittuu lafaa 81 dhibbantaa 53 mirkaneessuu cittuu lafaa 68 galmeessuu fi kaartaa 55 kennuun danda'ameera. Gama biraatiin ji'oottan 6 darban keessa qabiyyee durii waraqaa ragaa hin qabne 28,270 dhibbantaa 80 seera qabeessa taasisuun kan danda'ame yommuu ta'u ijaarsi raalaa dambii liizii duraa 10,203 seera qabeessa taasisuun danda'ameera. Seeraan alummaa lafaa waliin wal qabatee jiru maqsuuf hojii hojjetamaa ture manaa fi dallaa seera haala ijaarame 138 adda baasuun 110 irratti tarkaanfiin fudhatamee jira. Diinee jira. Kun cimee kan itti fufa. Bara 2016 kana keessatti uummata miiliyoona 2.5 fayyadamaa bishaan dhugaatii qulqulluu taasisuuf hojii hojjetamaa jiruun ji'oottan 6 darban keessa ijaarsa pirojektoota bishaan dhugaatii bajata kaapitaalaa sagantaalee adda addaa firmaan hawaasaatiin fayyadamuun pirojektoonni 2,563 xumuruudhaan uummata 407 fayyadamaa taasisuun danda'ameera. Hojii misooma jallisii ammayyeessuuf pirojektoota jallisii gosa adda addaa 201 bajata mootummaa fi qaamolee deeggartootaatiif ijaaramaa jiran hanga xumura bara 2015tti giddugaleessaan dhibbantaa 44.9 irra bule ji'oottan 6 darban dhibbantaa 55.8 irraan kan ga'amee fi waliigalaan pirojektoota jallisii 47 karoora ji'a 6 qabame irraa xumuruun uummataaf akka tajaajila kennu taasifamuun danda'amee jira. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee mootummaan naannoo Oromiyaa magaalota keenya giddugala oomishaa bulchiinsa gaarii keessatti mirkanaa'ee fi lammii ogummaa gonfate keessatti argamu uumuun galma wabii nyaataa mirkaneessuu
kenna tajaajila fooyyessu ogummaa dagaagsuu fi interpreneroota uumuuf qabame milkeessuuf sochii bal'aan taasisaa akka jiru ni beekama. Bu'uura kanaan bara kana karaa adda ta'een magaalota keessatti inisheetiivoota fooyya'insa jireenya garagaraa hojiirra oolchuuf sochii taasifameen joottan 6 darban keessa kilaasteroota beeladaa gosa adda addaa 9,880 xumuruuf karoorfame keessaa 87 xumuruun furdisa horii 114 horsiisa aannanii 97 77 lukkuu miiliyoona 17 71 akkasumas booyyee 20,000 horsiisuun danda'ameera. Hai shimallis booyyee hoo maaliif horsiiftan obboleessoo nagumaami ofii. Qaana'insa gatii bu'aa beeladaa irratti mul'atu akka tasgabbaa'uuf gumaacha olaanaa kan qabaatuu fi wabii nyaataa jiraattota magaalaa mirkaneessuu irratti shoora olaanaa kan qabu waan ta'eef hojiin kun xiyyeeffannoo olaanaadhaan cimee kan itti fufu ta'a. Silaa booyyee akkam fa'aa horsiisaa jirtan? Booyyee xixiqqoo fi booyyee gurguddinaan hin jingaan. Misooma daandii sosochii hawaasa dinagdee taasifamu keessatti shoora olaanaa gumaachaa jiruun joottan 6 darban keessa daandiin piroojeektii adda addaa hojjetamaa tureera. Gama sagantaa walgeensa daandii baadiyyaatiin daandii tooraa 496 irraa kiiloomeetira 207 hojjetamee jira. Ati numa jii badhaafames badhaafame daandiitis numa dubbatta qabeenyaatis qabeenya nuuf dandeenya ta'e numa dubbatta yaa shimallis keenya. Shimallisoo obbo Shimallis saboo obboleessa kiyya ummanni mee miseensa paarlamaa katee kun gaafii qaba fakkaata dhaggeeffadha waa'ee dhimma daandii kanaa fi. Hamtuun ammoo rakkoo biyyaa cinqii biyyaa dubbatamtee yoo furmaanni dhabame hama. Asfaaltii arbakatteedha machaara. Daandii asfaaltii laqamtee buree. Even utuu hojiin san xumurameen isheen hojjetamte jala sadarkaa suphii barbaaduu ga'ee jira waan ta'eetiif naannoo kanatti maaltu yaadamee jira kan jedhu naqamte buree naqamte soogee kamashii asfaaltiin. Daandiin aanaa daroo labu miicataa milkaa'ee naannoo kanatti rakkoo bal'aan jira. Aanaa bookee hararraa hanga magaalaa bookee jiru rakkoo ulfaataa keessa jira. Aanaa doobbaa magaalaa hirnaatti aanaa kan geessu godina qulqulleessuu keessattis rakkoo ulfaataa qaba jecha. Akka godina keenyatti daandii asfaaltii Tullubooloo Buusaa Gincii kiiloomeetira 54 bara 2013 hojjetamuuf bara 2010 haga 2012tti hojiin qorannoo fi qiyyasaa gaggeeffame haga ammaatti garuu calqabbiin isaa kan hin jirre ta'uu isaati. Daandii asfaaltii Baakkoo Shaambuu naannoo Jareetti manca'ee jiru suphoo wajjin wal qabatee asfaaltii geedoo naqamte lixa shawaa geedoo naqamte amma geedoodhuma jalatti amma karaan citeera. Olmost geedoodhaa kaasee amma laqamteetti harki guddaan isaa gara gaantitti jijjiirameedha kan inni jiru. Kana wajjin wal qabatee akka mootummaatti kana maaltu yaadame jira kan jedhu. Kan biraa laqamte beddallee laga dhidheessaa gama riqichi tokko diciteetii waggaa 2 fixeera. Ummanni ganna walitti hin deemamu waan ta'eef iluu abbaa boracha dhufaa beddeleen achi dhufaa jimmacha dhufaa beddeleen amma lagichaatti deemu wal harkaa fuudhama. Rakkoon biyyaa lakkaawameen dhumu hodduudha rakkoo biyyaallee lakkaawanii jiranii furmaaniin godhamaa yaadaa ammaas rakkoon jirtu maashaa Allah akka amma gursuunfaatti ifimmaas hombolchafaatti ifi ejersa gooroofaatti ilaa bombaasitti isfaaltii takkaatu nuu ballamame dura eegalamte lammaa magarsaa biraa qabi ilaa ammatti bakka hin geenye dalagamteetiis hin jirtu akka waan irraanfatamteef fakkaatti. Ammoo wanni biyya walii hidhu daandii isfaaltii duuba waan kanaas mootummaan harkuun dhabne mootummaan durgurra qabdi jedhan taarraa gurraa fi ija qabdi nis ni agarti gurraanis ni dhageessi. Isfaaltii san kabaja'aan edoo oliin kaayyanne tokkoffaa kani bakkaan nu geessu mootummaa kabajaadhaan gaafanna. Miseensi paarlamaa bifa guutuu jedhamuun dhimma daandii kanarratti gaafii ejjabduu isin gaafatanii. Kabajamaa fayyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee. Mootummaan naannoo Oromiyaa misooma barnootaaf xiyyeeffannoo olaanaa kennuun hojiilee gurguddoo hojjetaa jiruun
joottan jaan darban keessa manneen barumsaa bu'uura boruu 3,686 ijaaruun waliigalaan manneen barnoota bu'uura boruu 14,698 titti manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa 107 ijaaruun manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa 15,328 titti akkasumas manneen barnoota sadarkaa lammaffaa 20 ijaaruun manneen barnoota sadarkaa lammaffaa 1,371 irraan ga'uun danda'amee jira. Waan gaariidha. Manneen barnoota akkasii barattootaaf ijaaruu waan gaarii hojii jabeeffamuu qabu. Haa ta'u garuu barattoonni kutaa 12tti nama meeqa akka ijaansa baran barboo Shimallis qalditti hirtanii baran jamaa. Carraa barnoota bal'isuun walqabatee bara 2016 hirmaannaa barattootaa barnoota bu'uura boruu miiliyoona 1.7 sadarkaa tokkoffaa miiliyoona 8.7 sadarkaa lammaffaa miiliyoona 1.5 kan qaqqabame yommuu ta'u waliigalaan bu'uura boruurraa hanga kutaa 12ffaatti barattoota miiliyoona 11.5 simachuun hojii baruuf barsiisuu itti fufsiisuun danda'ameera. Gama birootiin barsiisota naannoo manneen barnootaa jiraachuun qophii gaataa isaanii bakka barsiisaniif hojii hojjetamaa tureen mana jireenyaa barsiisotaa baadiyyaa 5,213 ijaaramee tajaajila kennaa kan jiru yommuu ta'u. Eelaal waan bareeda. Haa ta'u garuu barsiisaa tokko eenyuma kan dhageenyaaf agartee jireenya jibbee of hojjeese rakkoon itti hammaattee mana guurannoo re'ee fakkaatu keessa osoo galuu jechuudha. Alaa kulliyaal Shimallisoo barbuu gabaasni kan geessu waa dubbifameen dhufu waraqaa 30-50 fiddaasifuu maal beekame itti fufeeti. Manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa istaandardii barbaachisu gadi ta'an 4,418 fooyyessuun hojii baruuf barsiisuuf mijataa akka ta'u gochuun danda'ameera. Waan bareeda. Garuu dhimmi nageenyaa kana qabeettan nageenyi kun beektaa akka malee boora'ee jira nageenyi jiru jedhan Oromiyaa guutuu keessa. Nageenyi Oromiyaa fi uummata Oromootiif waa hunda caala. Dhimma murteessaa ta'uu hubachuudhaan mootummaan naannoo keenyaa wareegama guddaa kaffalaa harka tokkoon diina qolachaa harka kaaniin galma misoomaa karoorfame milkeessuun uummata keenya hiyyummaa keessaa baasuuf mul'ata fagoo qabannee irraa humni nu deebisu akka hin jiraanne qabatamaan hojjennee agarsiisaa jirra. Caasaa nageenya keenya abidda keessa dhaabbatee wareegama barbaachisu hunda kaffaluudhaan aantummaa uummataaf qabu qabatamaan kan agarsiisee fi agarsiisaa jirudha. Kitima kutannoo fi amanummaa kaffalameen kaayyoon diigumsaa fedhii qaxxaamuraan diinni qabatee dhufe hundi fashalaa'eera. Mootummaan naannoo Oromiyaa humnoota nageenya biyyaa fi uummata eeguuf wareegama hunda kaffalan yoomiyyuu hin irraanfatu. Bara baraan milkaa'ina badhaadhina uummata keenyaa keessatti yaadatamaa jiraatu. Kabajamaa caffeen akka naaf galateeffatu kabaja olaanaadhaan gaafadha. Uummanni naannoo keenyaas sochii nageenyaa mirkaneessuu keessatti dammaqinaan hirmaachuudhaan qabeenyaa fi qaamaan caasaa nageenyaa deeggaraa akkaataa aadaa fi safuu isaatiin gaachana sirnaatiin gurmaa'ee qeesaa akka eeggatuuf hojii guddaan hojjetamaa tureera. Ammas hojjetamaa jira. Tumsa deeggarsaa fi aarsawwan hanga ammaatti uummatni keenya taasifameen injifannoowwan boonsaan argamaniiru. Mootummaan keenya carraawwan karaa nagaan jiru hunda dugugee itti fayyadamuudhaan waamicha yeroo adda addaa irratti deddeebi'ee dhiyeessaa tureera. Kabajamaa caffeen kunis dhiyeessee jira. Qabsoo uummata keenya sadarkaa olaanaatti ceessuuf jecha yaalii waliigaltee nagaa humnoota badii kana wajjin yeroo lamaa oliif taasifameera. Humni kaayyoo fi sagantaa uummataa hin qabne kun carraa kana fayyadamuu hin barbaanne. Mootummaan keenya nageenya uummataa keenyaa jecha qaama karaa nagaan nan qabsaa garaagarummaa jiru marii fi marabbaadhaan ilaaluudhaaf bu'uura heeraaf seeraatiin itti gaafatamummaa fudhadhee nan gala jedhu jiraannaan qophaa'ummaan akka mootummaatti jiru ammas olaanaa fi karri nagaa banaa ta'uusaa kabajamaa caffee kana fuulduratti ibsuun barbaade. Uummanni keenya sirna waggaa 150 booda qabsoo fi dhiiga ilmaan isaatiin argate tikfachuuf fedhii fi kutannoo qabu olaanaadha. Kanaaf har'as borus uummatni keenya wajjin qindoofnee kaayyoon diigumsaa humnoota badii keessaa isa alaayis gonkumaa akka hin milkoofne gochuuf akka dandeenyu shakkii tokko malee ibsa. Dadhabbii fi aarsaa uummanni keenya kafalaa jiruun mootummaan naannoo Oromiyaa kabaja guddaa akka qabu ibsuun barbaada. Kabajamaa fayyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee hojii fi seenaa Oromoo qajeelchanii fi misooma aadaa irratti xiyyeeffachuu hojii hojjetamaa tureen bara kana dhaloota eenyummaa fi aadaa isaatti boonee sirna dimokiraasii fi ijaarsa biyyaa keessatti dammaqinaan hirmaattuu uumuuf xiyyeeffannoon addaa kennamee hojii hojjetamaa jiruun seenessa dogoggoraa jiran sirreessuun seenessa waloo tokkummaa fi waliin jireenya saboota sablammoota fi uummattoota biyya keenyaa cimsan irratti xiyyeeffachuun afaan seenaa aadaa fi aartii Oromoo irratti
mata dureewwan qorannoo 62 ta'an irratti qorannoon bal'inaan gaggeeffamaa jira. Seenessa waloo seenessa qeenxee dubbii fiqaaduu tasammaa galaabaa isanii jechuudha. Leenjiin isin kannaa jirtanis leenjii seenessa walootii fi seenessa qeenxee jiru. Seenessa qeenxee jechuun isa kaanolee fa'aa isa akka calanqoo fa'aadha. Seenessa waloo qajaaniin immoo isa akka miniliksan fa'aadha. Ka qeenxee san dhiifnee ka waloo san haa jabeessinu jechuu dhageenyee jirra. Maaliif akka isin karoorfattan ani hin beeku uummanni Oromoo ni beeka garuu. Hordofii fi deeggarsa kabajamtoota miseensa caffee fi tumsi hawaasa keenyaa yeroo kamiyyuu caala barbaachisaa ta'uu ibsa. Gabaasa raawwii hojiiwwan gurguddoo qaamolee raawwachiistu mootummaa naannoo Oromiyaa kan joottan jaan bara 2016 darbanii asuma irratti xumura. Kabajamtoonni miseensa caffee gabaasa dhiyaate akkanaaf mirkaneessan gaafadha. Oromiyaan ijaarra Itoophiyaan itumna gaafa Afrikaan tasgabbeessina waaqni nu gargaara galatooma. Waan ajaa'ibaati gabaasni kan kee waan ajaa'ibaati. Oromiyaan ijaarra Itoophiyaan itumna ni utumna. Oromiyaan ijaarra Itoophiyaan itumna moo ni utumna jettee ayyaa waama feete haa taatu. Alaa kulli haal qabsoon tuunoo qabsoo diinagdee irratti gabaasa galchitee jirta. Qabsoo taanoo mee akkamitti galchita? Qabsoo taanoo qajeellotti ibsime dhaggeeffadha gaa obsaan. Waan Shimallis Abdiisaa haasa'u kana keessaa waa baay'ee fudhattan obboleeyyan usaa dhaggeeffadha. Qabsoon xumuramu hin jiru jechuudha. Bitaaf mirga wal harkisuun xumuramu hin jiraatu jecha. Isa keessatti sadarkaan siyaasummaa hawaasa keenyaa irra ga'e, aadaan siyaasaa keenya sadarkaan irra ga'e, hayyoonni humnoonni siyaasaa uummata kanaa akkaataan tapha siyaasaa isaan itti gaggeessan bilchinni irra ga'e wanti gaticha ol kaasuu fi gadi buusuu hin qabaata. Aarsaa kaffalamu ol kaasuuf gadi buusuu hin qabaata. Sanaa alatti garuu qabsoo keessa jiran. Qabsoo keessa jiran. Uummanni kun utuu qabu akka hin qabne ta'e. Utuu beekuu wallaalaa akka ta'u taasifame. Qabeenya dilbii utuu qabu deegee akka jiraatu godhame. Qaroomina olaanaa namaa fi nama gidduu, namaa fi uumama gidduu, namaa fi uumaa gidduu, namaa fi biqiltuu gidduurree jiru uummata sirnoomsee jiraatetu isa dhabee namaa gadi akka ta'e jiraatu taasifame. Namaa gadi. Uummanni keenya uummata kana. Qabsoo fi aarsaa waggoottan darbe gaggeesseen jaarraa darbe keessatti waan itti dhufe kana tole jedhee waan hin fudhanneef didee waan dhaabbateef aarsaa kaffalee bilisummaa argachuu jalqabee kanaan fedhiisaa hawwiinsaa guddaadha. Waggoottan darban kana waggoottan kurnan 100 darbe kana keessatti aarsaan uummanni keenya hiree amma argate kana argachuudhaaf kaffalee fi hiree kana of harka tursuudhaaf aarsaa inni kaffalu kan argachuudhaaf qabsaa'ee aarsaa kaffalee olitti hiree kana of harka tursuudhaaf kan inni kaffalutu caala. Shimallis yeroo tokko qoflaan naqaba. Hiree tana of harka tursiisuudhaaf kan inni kafaluutu caalaa kanaafuu hiree kana of harka tursiisuudhaaf qajeellotti yaaboo jabaadhaa uummanni keenya kun hundi warri Oromiyaa guutuu hundi waan danda'uun qabsoo godhuu qaba jaabarra hin dhaggeeffattanii. Hireen isin jettan seenessa waloo akka miniliksan fa'aa gartee leelisuu qofaan tagartee qeenxee akka Oromoon qabduu like seenessoota akkas akkasiisan fa'aa dhiisu hiree teessan keessatti bara keessan keessatti nugusa minilik faarsaa wareegamtoota Oromoodhaa immoo dhiisuu jechuudha. Tanaaf jechuudha gaa uummanni qabsaa'uu qabu. Akkasiin akkasi beeytaati. Ay obbo Shimee itti fufme. Maaliif injifatamee uummanni keenya cabee sirni qabeenya isaa, humna isaa, beekumsa isaa, namummaa isaa, aadaa isaa saamee jiraatu sun irra yeroo jiraachaa ture sana haguma sirnicha fudhate jalatti jiraachaa ture. Sanammoo ofirraa fonqolchuudhaaf karaa ijaarameenis karaa hin ijaaramneenis qabsoo dheeraa gaggeesse. Aarsaa bal'aas kaffale. Amma hiree sana argateera. Hiree sana gaafa argatu hiree kana harkaa baasuudhaaf qabeenya isaa kana saamuudhaaf qabeenya isaa saamuu kan bare saamuudhaaf
qe'ee Oromoo diigee qe'ee isaa ijaarrachuu kan bare qe'ee isaa diiguudhaaf fedhii isaa ittiin guuttachuudhaaf ummanni kun jabaatee yoo dhaabbate lammata gadi deebi'ee waan hin ciifneef akka jabaateen dhaabbanne xobbeetti buqqisuudhaaf diinni waan inni yaalle hin jiraatu. Kanaafuu hiree kana tikfachuun aarsaa cimaa nu gaafata. Aarsaa abbootiin keenya akaakilee fi abaabileen keenya kaffalee olitti dhaloonni ammaa kun dhaloonni dhufu kun aarsaa cimaa kaffaluusa gaafata. Aarsaa akkamii? Aarsaa kaayyoo aarsaa shanan tokko isa gaafata. Tokkoffaa aarsaa qabsoo fedhii walootiif dhaabbachuuti. Amma Oromoo kan asifachi darbachaa jiru tokko qabsoo walootiif miti namni deemaa jiru. Dhimma dhuunfaa dhimma gareetu bitaaf mirga isa harkisa. Dhimma dhuunfaa dhimma walootu bitaaf mirga isa harkisa. Asirratti qajeelota dabaafadhaa waan inni jechuu barbaade. Seenessa qeenxee fi seenessa waloo dubbisaniif deema malee waan biraati miti. Seenessa qeenxee akka aanoleetii fi akka calanqoo ka Oromoon qophatti qabdu kana dhiisadhaati. Ka waloodhaa akka milliksan faa itti deebi'aadhaa jechuu barbaadeetti. Isiniin galtuu beeytaa isin hanga isiniin gara galtuu. Qajeelota dhaggeeffadhaame. Aadaan siyaasaa keenya bilchaata waan hin taaneef waliif dhiisuun hin jiru. Walitti dhiisuunis hin jiru. Walirratti deemu malee. Hawaasni akkasii immoo mul'ata waloo qabaatee karaa dheeraa deemuu hin danda'u. Mul'anni garree tokko mul'anni murna tokko amma murna sanaa deemti waan ta'eef. Mul'ata walooti karaa fagoo deemuu kan danda'u. Kanaaf aarsaa dhimma dhuunfaa dhimma garee ofii dhiisanii dhimma waloo dhimma oromummaatiif utumamanii dhaabbachuu gaafata. Kanaafuu leenjiin barsiisotaaf isin qophatti kan naartan kan jaallefiqaatu tasammaadhaa kaleessa moodheen gadda haasawni isaa isa jalaa utaalee ol bahe san seenessa walootii fi seenessa qeenxee waan kana. Kanaafuu yoo Oromoon tokkummaadhaan waan isaa irratti dhaabbachuu ka qabaatu taate waan Oromoon gartee guutumatti waliin qabu ka gartee itti cunqurfamaa ture seenarra dhaabbachuudha qaba malee seenessa waloodhaa akka biyyatti qabnu qabine liksan leelisaati. Seenessa qeenxee san dhiisaa jechuudhaan gaafa nutti gad dhuftan siidaa diiguudhaaf haala irratti hojjetaa jirtan saniin haala kamiin dhaabbatamee natti himi Shimallis sabuu Shimallis kun nagooma qabaafi. Kanarratti aadaan siyaasa keenya kallattii maraan cimee sirnoomutu irra jiraata jechaadha. Sirnoomutu irra jiraata. Mul'ata walootiif dhimmi nama dhuunfaa dhimmi garee wayii fedhiin ilaalcha kallattii adda addaatiin jiru iddoo qabaachuu hin qabu. Faayidaa tokkos hin qabu. Amma sirriitti adda baafannee jirraayyee adda baafannee jirra Shimallis waan ati jechuu barbaade yoo gowwaa ta'e takkaa'uudha amma horii yoo ta'e malee namni adda hin baafanne hin jirtu. Mul'ata waloo mul'ata biyyaa kamin liksan fudhadhaa akka biyyi jaalatu sanii haqeenxee kana diigaa jechuu siidallee dubbiin isaa tanuma ifa. Oromoo kufaatitti geessaatiin ala Oromoo jaaree mul'ata olaanaa biraan ga'uu hin danda'u. Kanaaf ulfinnis injifannoonis maqaanis kan walooti. Waloodhaa asitti wanti dhufu kabajni ummata ofii salphate keessatti dhufu hiikoo tokkoyyuu hin qabu. Kanaaf inni tokkoffaaf inni duraa kaayyoo walootiif aarsaa kaffalamuu qabu kaffaluudha. Lamaffaan aarsaan nuyi kaffallu mootummaa cimaa gadi dhaabuudhaaf. Manni waloo ummata keenyaa mootummaa kana caffee kana caasa sadarkaa sadarkaadhaan amma gandaatti jirudha. Kana diiguun of diiguudha. Kana dadhabsiisuun of dadhabsiisuudha. Kaneeta murni kallattii fe'ee hin jiru yoo jiraate yoo milkaa'es caasaa kanaan milkaa'a. Kan itti dhiyeeffus caasaa kanatti dhiyeeffa. Mana biraan qabu. Manni isaa kana manni keenya kana. Ummanni keenya har'a bakka ga'e kana kan ga'eef waan mana kanarratti caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa jedhamee hundaa'e kanarratti sadarkaa adda addaatti aarsaa kaffalamedha. Isa waan of harkaa qabnuuf injifannee har'a injifannoo har'a arganne kana kan arganneef
Borus amma mootummaan naannoo Oromiyaa cime uummanni keenya cimaa deema. Kanaaf humni mootummaa isaa dadhabsiisu injifannoo argachuu hin danda'u. Humnoonni biroo mootummaan kun akka hin cimne gochuu isaanii sirriidha, dogoggora tokko hin qaban. Maaliif kana yoo dadhabsiisan hagasuma milkaa'u waan ta'eef. Kun yoo cime injifannoo olaanaatti ummaticha fudhatee akka ce'u qixatti waan hubataniif. Mootummichi garuu mootummaa akka sila mana keessaa ka'aa ture tajaajila kennu. Mootummichi garuu mootummaa rakkoo ummatichaa hiiku. Adda duree ta'ee adda ummatichaa ta'ee fedhii ummatichaa milkeessu. Ummaticha gurmeessee misooma dhugoomsu. Humna dandeessisaa ta'uu danda'u tura jiraata jechuudha. Kanaaf mootummaa naannoo Oromiyaa cimsuun ummata Oromootiif qabsoo ummata Oromootiif dhimma aarsaa guddaa irratti kaffaluu qabnudha jechuudha. Amma abjuun bitaaf mirgaan deebus waa biraa irratti miti. Mootummaa kana dadhabsiisuudha. Keessaayis alaayis. Hawwiin hiree jiru fudhachuudhaaf dhufamus kana dadhabsiisuu keessatti kan hundaa'udha. Kanaaf warra abjuudhaanis aangoo qabachaa bulanis kanuma jechaadha. Kanaaf dhimmi murteessaan aarsaa irratti kaffaluu qabnu tokko kanadha jechaadha. Sadaffaan dinagdeedha. Lafa qabna, bishaan qabna, humna namaa mana ga'u qabna. Maaliif hiyyummaa keessa jiraan? Akkamitti hiyyummaan mana nurratti ijaarrattee godoo nurratti ijaarrattee nurra jiraatti? Haga yoomii? Uummanni keenya qabeenya qabu kana keessaa bahuu danda'utti fayyadamee hiyyummaa keessaa bahuu danda'utti jiraata. So qabsoo fi aarsaan kaffallu tokko hiikoo kan qabaatu kanarratti yoo kaffalle qofa. Qabeenya kana itti gargaaramnee dafnee humna itti jijjiirrannee ofittiin hin bilisoomsinu taanaan diinonni keenya ta'anii nu laalan. So dinagdeedhaan uummanni keenya of danda'ee dinagdeedhaan bilisummaa guutuu akka argatuuf dinagdee irratti aarsaa barbaachisu hunda kaffaluun nurra jiraata. Aarsaa barbaachisu hunda kaffaluu qabna. Qabsoon kallattii fi hin gaggeeffamu. Dinagdee irratti jijjiirama fidu taanaan faayidaa tokko hin qabu. Dinagdee irratti jijjiirama fidu jechuun namni oomishee nyaachuu jechuu miti. Oomishee nyaachuu qaba dhugaadha. Garuu immoo qusachuutu irra jiraata. Investimentii ce'uutu irra jiraata. Qabeenya horachuu qaba. Qabeenya. So aarsaa kan kaffaluu qabnu tokko kanarratti jechaadha. Arfaffaa aarsaa kaffaluu kan qabnu nuyi dhaloota qopheessuudhaan barnootaan teekinooloojiidhaan dhaloota qopheessuudha. Barnootaaf teekinooloojiidhaan uummanni keenya dorgomaan ta'u taanaan hiree keenya gabaa addunyaarraa iddoo isa gitutti irraa waan barbaannu argachuu hin dandeenyu. Kanaaf amma dhimmoonni barnoota irratti jenne dhimmoonni kallattii adda addaati mana keessaa ka'aa ture hundumtuu qixaan itti deemuu danda'u nurra jiraata. Amma nuyi waa'ee manneen barnoota bu'uura boruu haasofna. Addunyaan manneen barnoota bu'uura boruu irra miti kan jiru. Barataan tokkoon mana barnootaa keessa jiru kompiitaraan taphata. Barri dhufu bara IT'ti. Bara artificial intelligence'ti. Isaaf dhaloota hagam qopheessaa jirra. Barataa keenya bu'uura boruu keessa jiru sadarkaa tokkoffaa keessa jiru meeqatu kompiitara beeka. Kana baannee isa keenya kabajamtoota. Erguu gahuu hin dandeenyu.
kanaaf aarsaa qaalii kaffalamu qabu hunda kaffaluu nurra jiraata. Tokkoffaa irratti akkan kaase kaayyoo walooti, mul'ata walooti. Mul'anni waloo keenya immoo dhimmoota ittaansee lammaffaa irratti, sadaffaa irratti, arfaffaa irratti kaase. Mootummaa isaa cimaa, dinagdeedhaan cimaa, barnoota fi teekinooloojiidhaan cimaa. Isa kana gochuudhaafoo shanaffaa irratti kun milkaa'uudhaaf hiree isaa tikfachuu qaba. Hiree isaa kana tursuu qaba. Shanaffaan kana. Shanaffaan uummanni guutuun mootummaa kana akka gartee qaceelloo jabeeffatu qabu fiigi. Mootummaa seenessa waloodhaa akka faarsu nu ajajuu fi mootummaa gartee seenessa qeenxeedhaa akka gartee laganu nu godhu mootummaa kana jabeeffatudha. Kanaa meetti fufii mallis. Hiree kanan tiksinu taanaan mul'ata waloo sadan sana uumuudhaaf hojjechuu hin dandeenyu. Kaayyoo waloo sana sadan uumuudhaaf hojjechuu hin dandeenyu. Hiree kana tiksuu qabna. Hiree kana keessaayis alaayis akka milkoofne gochuudhaaf diinni waan danda'u hunda gochaa jira. Waggoottan 5-6 darbe gochaa ture, ammas gochaa jira. Kara fuulduraas gochuu isaa cimsee itti fufa diinni. Maaliif hireen kun yoo nu harka ture bakka jirrutti dhaabbannee hafuudhaaf miti kan itti gargaaramu. Kaayyoo waloo saba keenya keessatti uumuudhaaf itti gargaaramu. Kaayyoo waloo sanaan immoo dhimmoota sadan kaase kana mootummaa cimaa, sirna cimaa, dinagdeedhaan uummata cimaa ta'e, barnootaaf teekinooloojiidhaan uummata cimaa ta'e uumna. Kanaafuu sirna hiree kana xobbeetti hambisuudhaaf diinni hojjechuusaa waan hafu miti. Cimee itti fufuusaas hin oolu. Isa kanaaf uummanni keenya yookaan akkan sila jedhe jiraachuu dhiifnee yookaan gabrummaa fudhannee jiraachuudhaaf qophaa'uudha yookaan immoo dhimmoota kanaaf aarsaa barbaachisu hunda kaffaluudhaaf sirna kana hiree kana tursuu danda'utu nurra jiraata. Irratti kabajamtoota jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya dubbiin Shimallis Abdiisaa dubbatee dhimma gartee qabsoon hin dhumanne qabsoon gartee dhumate jechuudhaaf yookaan ofirraa gartee gabrummaa galammataa qabatanii tattaa'uu irreessinii wayyaa. Yookaan ammoo haala kanaan mootummaa keessan jabeeffachuu wayyaa sirna gartee seenessa waloodhaa leelisuu qofa qabuu fi sirna gartee seenessa qeenxeedhaa seenaa Oromoodhaa siidaawwan seenaan aanoleetii fi seenaan calanqoo Oromiyaa keessatti akka hin barsiifamne qaatta akka godhame erga dhufe sirna kana duuba maanta sirni gartee isaan jabeeffachuu qabdanii Oromiyaan guutuun ka'ee loluu qabaa dhaabbachuu fi qaba mootummaa kanaa kana jechuudha. Yookaan qabsoo ammoo raffiftanii jirtanii gabrummaa galammataa qabaddaadha. Yookaan ammoo sirna milliksa leellifadhaadha. Haala kanaan jabeeffadhaa jechuu isaati. Kanumaami walumaa galatti haasofni kan kee dheeraadhaati. Itti deebina Shimallis.